takka olii takka gadi akkuma beekamu suni carraa rabbiiti jaama. Suni carraa rabbiiti jaama akkuma beekamu kallee taatu jedhe ergi Amin Abbaa Dursaa anummaan jechuudha. Waadaa walii gallee jira. Akkasumatti hanga ture gaaniin hanga ture moo jigaa'e. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Arraa qissaa kiyyaa fi qissaa Amin Abbaa Dursaatiin isinii dubbadha. Footoo isaallee isinii maxxansina booda inshaallah. Wanni gadhiifne viidiyoo kana gadhiifne jechuudha. Akkuma beekamu jireenyi sadda nama baasa. Jireenyi sadda nama baasa inshaallah. Jireenyi ilma namaa takka olii takka gadi akkuma beekamu suni carraa rabbiiti jaama. Suni carraa rabbiiti jaama akkuma beekamu. Arraa qissaa kiyyaa fi qissaa Amin Abbaa Dursaa waliin dhufnee jira. Arraa Amin Abbaa Dursaa bara 2005 akka lakkoofsa warra faranjoota wal barree jechuudha. Eessa wal barree? Biyya Yaman ti wal barree. Akkuma carraa tahee maaliif duduubaan isin deebi'a? Namni ta'ii fi dura haasaweeti ta namaa haasawaa beekadha. Namni feenya ta'ii fi dhiisee ta namaa haasawaa qiyyimaan haasawaarra. Qiyyimaan haasawuuf. Akkasitti bara 2005 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Yamanitti walitti dhufne jechuudha. Akka nasiibaa anaa bahararraa bu'ee guyyaa 3 naaf inni walitti dhufne. Akkuma beekamu walitti dhufne. Anaa fi dursaa kiyyaa nu jidduu uumame. Naaf dursaan kiyyaa anaa fi Amin Abbaa Dursaa jidduu uumame dursaan jechuudha. Dursaa durallee hin dhalle, dursaa boodallee hin dhalle, nasiiba carraadha. Anaa ijoolleetii Yaman dhufe yaani. Ijoolleedhaan gaafa sana nama 16-17 ta'a. Saniin booda Amin Abbaa Dursaa wajjin walitti dhufnee egaa dursaan nu jidduu mul'ate. Akkuma namaa kamittuu dalagallee jiraachuu turre Yaman keessa jechuudha. Saniin booda osuma jennu Yamaniin tungaa maal ammani baddi jennaa miti gaafa san ishoo akkanatti yaa'iin takka kakkaatee tuma yaa'iin biyya keessa kakkaatee biyyitii baddeetii Amin deemii fi suudhii dhageetii mucaa kanaaf dalagiitii mana xiqqishollee taatu jaariif kutaa takkallee taatu jedhee Amin Abbaa Dursaa anummaan jechuudha. Waadaa waliigallee jira. Waadaa waliigallee sun maali? Waadaa sannuu himu jechuun keessan hin oolamu. Waraqaa yoo inni baafachuudhaaf deddeebi'aa jiraani. Waraqaa yoo inni qabu baafasan. Yoo waraqaa yoo inni sii baatee gadiin deebi'aa, yoo waraqaa yoo inni sii bahuu baattee na biratti si fincaa kiyya dhuftanii jedhee waadaa kanaan kunnee jechuudha. Akkuma beekamu gaalmi namaa jaarsi kanuma hulaa ol jiru si jaarsa itti Oromoo kan hulaa gakkute jaarsa namaati. Akkasumatti hanga ture gaaniin hanga ture moo jigaa'e. Ilma namaati rabbuma qofa kan jijjiiramne. Saniin booda yoom kutee akka lakkoofsa Awurooppaatti ammallee bara 2010 Saudi Arabiyaa kute. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2010 Awurooppaa kute. Saniin booda hanga akkuma nama tokkottu dalagadheetumaan carraaqadheetiin ilmoo kana jiraachifadha. Inni yoo barbaades gaa masruufanaaf ergaa yoo hin barbaanne si darbu akkuma barbaade. Dhugaa dubbachuuf garuu ammoo ishii daddabanii rabbiin sakkaban jette Oromoon. Dhugaa dubbachuuf garuu ammoo eega fuudhee jeetuma naa himee anumaatu gaaboo'ee inni na dhodhoisu jira. Inni amma takka baay'ootu na dhoise.
amata takka buutu na dhoyseetiin feesbuukaan barbaadee dhabame amata takka buutuu dhabamee inni edaa gaafa sanni fuudhe amata takka buutuu dhabamee saniin booda feesbuukaan barbaannee jaarsa geelee xiyyaatiif barbaade feesbuukaan saniin booda suuraa dursaadhaatti erga dursaa amata afurii kuteenye amma gizee dursaan amata 8 amma gaafa kana saniin booda dursaa hiyyaa miti kunii jee kun dursaa hiyyaa miti jee dhagaan mataarra jiru gaa mucaan guddate jenneeni saniin booda turre xiqqisha Mbene akka itti fuute moo jee gaafadhee garuu naa hime saniin booda masruufa dursaanuma ergaa ka jaarsaa fi jaarti jechuun kuni safaaxaa miti saniin booda silaagaa jaarsaa fi jaartii waa hunda walitti himanga inni uumaan ani masruufuma qofa mucaa isaatii ergaa akkasitti anillee mucaa kiyya dalagadheet waan jiraachifadha saniin booda madrasaa naqadheetiin kun anillee qaraasifataa jira mucaadha numa jira gaa inshaallah akka ilma namaatiin malee akka ilma namaatiin silaan jirru akka rabbiitiin jira akka rabbii haaliban uumeetiin akkasitti taraa booda intala biyya isaa fuudhe intala biyya isaa fuudhe haati dursaa irraanfatamtee jechuudha saniin booda anillee maaliin godhe haa anis haadhan qabu rabbiin 8 jannataa naa haakanii haadha kiyya namni haadhan qabne siif dubachi deebi'eeti waan hubatu beekadha rakkati ta'e nama haadhan qabne beeka namni haadha qabu sanii hin hubatu nama haadhan qabne beeka abbaa kiyya seeroo takattalmaan dubbisaa obboleeyya kiyya seeroo takattalmaan dubbisaa namni biyya Yaman keessa jiru haa biyyi teenya Yamanin biyya teenyaa hungeessu nama akkam cinqii mooyatuu danda'utu biyya Yaman keessa jiraata akkasitti amma as geenyee jechuudha amma fuudhe intala biyya isaa fuudhe intala biyya isaa oggaa fuudhe maal naan jee garaa naan qabdu naan jee garuu isin garaa qabdu yooniin dhalee dursaan irraa fadha maal naan jechuu ture ijiba dhiiraati dhageeffadha ijiba dhiiraa saniin booda gubba dubricha isaa tokkotu biyya kana jira waasaabbiidhaan suuraa ergeef suuraa mucaa isaa jechuudha mucaan dursuma fakkaata haa fuudhiin isaaniin dhoorkine garuu shari'aan afur fuudhaa jaan shari'aan akkatti afur fuudhu yoo qabeenya qabaate yoo dhalaa jaartii takkitti san bulchuu dandeesse qabeenyi irraa sii hafe akkasitti fuudhuu dandeessaa beekadha isanis jiraachisuu dandeessa haa fuutu sanis amma kan namni hanyasoo takkaa fuudhuu hin dandeenye lammeeffata sadaffaa fuudha afraffaa fuudha kanumaan na dhibe ni rakkadhe nama keenya kana nama Oromoo wajjin ni rakkadhe waa kana akkasitti amma gaa fuudhee suuraa ergeef dursaa kiyya wajjin mana isaa dhayne osuma telefoona isaa waliin ta'uu fi dursaan kiyya WhatsApp isaa seenee kun mucaan dursuma fakkaata bara alkanuma maal jenna meeni kan agarru walmaat na kijiba Mama judan jenga amini sitti ergeeli kun mucaan dursuma fakkaata naan jee na dhoysuu barbaade inni silaa beektu akkasittiin abdirraa kutadhe ilma namaati haati teessii dhaltee irraa kutatta haadha xiyyaa na dhageetti abdirraa kutadhe saniin booda abdirraa kutadheetiin mucaa kiyya jiraachifachuu eegalee kunoo arra amata meeqanii beekame naafi amiin abbaa dursaa eega addaan baane bara 2010 addaan deemna arra amada 13 jira ani mucaa jira saniin booda maalin jechuu barbaade dubbiin alii fi badde alii laamitti illee tokko jettu Oromoon beekaa hiree yaa'ani hireen maal jeetin isinii hima hireen fal'aanaa wooma sii fuudhe fudhatta abbaa gaarii qabaachuu irraa hiree gaarii qabaachuu wayyaa jetti Oromoon wanni
dura baddeen toltu akkasuma du'a uummanaa godhaadhaa dursaa kiyyaan guddifachaa jira ammaa shabaaba naa ta'e amma dursaa fi abbaan gaafa takka walitti aaraniitu wal dubbisaatu hin jiranu abbaan Itoophiyaa jira moo as jiraate bakka inni jiru irraa waan qabnu nuti amma dura wal dubbisan amma amataaf deemee osoo wal dubbisin inni Itoophiyaa galee maal naan jeeseete qabaa jira Saa'udii keessa gaafa san ni qabamtaa mana si cabsanii si qabanii jeetiin bar sossobee gabbuuse edaa inni jaartiin isaa garaa qabdii waa hunda godhatan osoo natti hin manas jaarratan waa hundaa'uu godhatan maaltu hafee firee amma isaan hormaata hafee intala gandaati qissaan kiyya guddaadha bas qishumaan irraa isinii dubbadha qishumaan isinirraa haasawa daawwattoota qissaan kiyya guddaadha rabbi yoo nama jiraachise hin jiraata rabbi yoo nama jiraachise hin jiraatta eenyummaanu bineensa alaatu yoo rabbiin jiraachise nama jiraata garuu cinqiif harkaan kennina warreen jaarsaa wajjin wal bira hin jirre fiidhaamsa dhaama dhalaa jaarsaa wajjin wal bira hin jirre ilmaan guddifachaa jirtan cinqiif harkaan kenninaadha sirees jiraadhaadha kabooda maaliin isinii hima anqisaan kiyya dhumatu qishumaan irraa haasawa saniin booda maal jeetiin isinii hima ka saniin booda akkasitti intala biyyeessaa fuudheetiin galee isiniin jeeqa galchee isii akkasitti mana si cabsaniitiin si fuudhaniiti sin dhiisanii gali jeetiin galchee naan jee sunsanii taraa booda torbaan akkasii askarii qabeetuma isii jala gabbuusee tamam arraa yoo mini beeytanii anis bultii hawwituu garuu ho'isumaan jira jaarsi biyya namaatu humaa siin godhu jaarsi biyya namaa humaa isin hin godhu warreen jaarsi bira hin jirre jaarsi hoggaa hulaa ol jiru jaarsa ja'an malee hoggaa hulaa gad jiru jaarsa namaati sanirran kaayyatina numaan jiraanuu kun mucaa kiyyaa wajjin waan takka hin taane alhamdulillahi rabbil aalamiin sunsanii jechuudha qissaan kiyyaa kana yaani ummaani dubbanna namne warreen gaafii nu gaafachuu barbaaddan yoom suuraa bituu irra maxxansee gaafii saba ta'a aywa ta'a akkasiiti warreen deemtanii ammallee haadha dursaadhaa dubbisuu barbaannaa raqama isii barbaannaa raqama isii feenaa jettanii gama keessaatiin na dubbisuu barbaaddanillee raqama isiniif hin maxxansa raqamni asirratti isinii dhiyaata raqamni asirratti isinii dhiyaata akkamitti haadha dursaa harkannaa haadha dursaa dubbisuu barbaannaa warreen jettanii jirtanii koomintii jalatti waan barbaaddanillee nu gaafachuu dandeessanii raqama isiniif maxxansinaa qissaa biyya namaa keessatti an dabarse kana alhamdulillahi rabbiin fayyaanaa kennee shukriin galanni kasaati gaafa rabbii namaaf dabarte dabarsan malee gaafa rabbi namaa dabarte namaa dabarti malee amma namaan dabartu garuu waa hundaa'uu cimtuu hundaa mucaa kiyya kanatti nabse abbaa kiyyallee obboleeyyan kiyyallee rabbiin nu kanas ta'a haadhee fi beektu rabbi naa haa godhu du'aayi naa godhaa isinilleeni akkasitti daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa ammallee yoo gaafii qabaattan gaafii na gaafattanii raqama asirratti isinii maxxansa saniin booda ammallee qissaan kiyya guddaadha qissaa kiyya isiniif himaa waan biroo namni qissaa ifiitti himeeti qissaa nama dabra namayyuu osoo isinii irraa fudhanne qissaa namaa naasa'u ta'a akkasiitiin isiniin ja'a qissaan kiyyaa kabbaa dursaatti dursaa kiyyaa amata afurii kutte ara dursaa namata beeka amata 17 duuba kaayeeti baatiin 12ffaan kuni amata 17ffaa isaa duuba kaayee inshaallah amata 17ffaa isaa miilaada isaa isin maxxansuun oollu
شاء الله يا ربي براتاتي تأكسيتي داوتوتا خلاص تأكسيتي داوتوتا في هردفتوتا خينيا حانجا ياك الساخيا ياك السا بيروتي ولد ديبنو تكا دراما بيروتي تكا ومسين بربادني ولد ديبنو